Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagalee hawaasa Jimmaa miidiyaa neetwoorkii irraa oduu isiniif qabannee dhufnee jirra. Ani oduu wajjin Fuad Naymaariin jedhama. Oduuwwan ijoo isin dhageessifna. Kitaabni seenaa Shanan Gibee jedhuun barreeffame kan Injiinar Gaalii Abbaaboriin barraa'e guyyaa kaleessaa magaalaa Jimmaatti eebbifameera. Godina Jimmaatti dhaabbileen fayyaa hawwataa fi miidhagaa taasisuuf hojjetamaa jira. Sukkaarrii fi ashaboon karaa seeraan alaa kuufamee ture kuntaalli 5,628 to'atame. Kunneen oduu ijoo keenyaatii bal'ina isaa akka itti yaalutti isin biraan geenya. Kitaabni seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injiinar Gaalii Abbaaboriin barraa'e guyyaa kaleessaa magaalaa Jimmaatti eebbifameera. Kitaabni kun Yuunivarsiitii Jimmaa Galma Siivikii Hacaaluu Hundeessaatti kan eebbifame yoo ta'u, sirna eebbaa kana irratti bulchaa godina Jimmaa obbo Abdulaakiin Muluu fi kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir dabalatee keessummoonni sadarkaa garaa garaa irratti qooda fudhachuunis beekameera. Gurraandhala 13 bara 2013 godina Jimmaatti dhaabbilee fayyaa hawwataa fi miidhagaa taasisuuf hojjetamaa jira. Godinichatti hojiin dhaabbilee fayyaa miidhagsuu bara darbe buufataalee fayyaa 63 fi hospitaalota 4 keessatti hojjetamuu kan eegale yoo ta'u, hojicha bu'a qabeessa ta'uu isaatiin wal qabate yeroo ammaa aanolee 21 keessatti buufataalee fayyaa 121 fi hospitaalota 8 keessatti hojjetamaa jiraachuun beekamee jira. Sukkaarrii fi ashaboon karaa seeraan alaa kuufamee ture kuntaalli 5,626 to'atamuun beekame. Gurraandhala 13 bara 2013 godina Walloo Kibbaa Aanaa Qaalluutti sukkaarrii fi ashaboon karaa seeraan alaa kuufamee ture kuntaalli 5,600 to'atamuu waajjirri daldalaa fi misooma gabaa aanichaa beeksiseera. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Saayid Imaam akka ibsanitti sukkaarrii fi ashaboon to'atame kaleessa eeruu ummataatiin jechuun miidiyaaf ibsa kennaniiru. Galataa fi ergama kabajamoo kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir barsiisotaaf eeran. Hojjettoonni mootummaa fi barsiisonni keenya rifoormii eegalame milkeessuu fi jijjiirama roga hundaan akka biyyaa fi naannoo magaalaa keenyaatti injifannoo gurguddaan dabalame qabatamaan mul'ate keessatti gaheen keessan olaanaa waan ta'eef maqaa kootiif maqaa bulchiinsa Jimmaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaadas jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf isiniif qabannee dhufne kanuma. Sirba itti aanu booddee nagaa walitti nu haa deebisu jechuu barbaanna.